ay bakka akkana ta'eera dubbiin isa ajaa'ibuma. Egaa akkuma argitanitti jechuudha hawwaan mana abdii deemtee egaa shanxaa Saidoon achi shanxaa akka qabu yookiin immoo shanxaa Saidootti achi jira jettee raawwattee shanxaa achi mana keessa jiru shaaraa akka turte arkina jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha dubbiin kanarra geessetti hanga mana nama shaaruutti irra geessetti dubbiin jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota kun nagaan qabaanii galata rabbii. Egaa qufaadhuma takka natti xabate malee nagaa guutii galata waaqaa'e. Enna dubbiin ajaa'ibuma hawwaan guduma keessa jirti jechuudha. Guduma keessa jirti jechuudha. Hojiin ishii ani hin beeku waa baay'ee jechuudha kan ishiin gochaa jirtu. Wus jettee immoo waan nama dhibu keessaa jechuudha. Odoo ishiin shanxaa borcaa jirtu odoo ishiin asiif achi was godhaatii jirtu asiif achi uffata waliin amma salaatii jirtu gaafa abdiin itti ola seenu bakka uluma fuutee shanxaa dub lamaan gootee lafatti darbattee sana booda waan mataatee dhiistu waliisaa wallaaltee jechuudha. Soo dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi waan mataatee dhiistu waliisaa wallaaltee aga kana hundarra deemurraa waan jedhameen sana yoo raawwatanii dhugaa isaanii innis dhugaa isaa argatee isaanis dhugaa isaanii argatan maal ta'a? Maaliif waan kana akkana gochaa deemu? Garuu hin ulfaata waan ulfaatudha. Dubbiin kuni waan karaa boodasitti jara kana walitti fiduu osoo hin taane jara kana walirraa fageessudha. Hojiin isaan hojjetaatii jiran jechuudha. Wanti isaan godhaatii jiran kuni waan jara kana walirraa fageessu malee waan jara kana walitti sikisu natti fakkaataa hin jiru jechuudha. Akkuma argitanitti gaa kabajamtoota hordoftoota koo egaa mana abdii keessa seentee shanxaa mana abdii keessa jiru. Shanxaan kun yookiin kan Saidoo ta'uu danda'a yookiin dhiisuu danda'a yookiin kan nama biraa ta'uu danda'a nama biraa abdii bira ol kaawwate ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Egaa shanxota kana babbantee uffata waan shanxaa keessa jiru waraqata hunda isaa shaaratii turte jechuudha. Waan achi keessa jiru hundayyuu waraqata waan keessa jiru gadi baastee ilaalatii turte uffata shaaratii turte jechuudha. So wanni kuni waan baay'ee tokko ulfaatadha. Mana namaa keessa seenanii ulfinaan mana namaa dhaqanii gaafa mana namaa keessa deemanii immoo waan mana sana keessa jiru rabbashan baay'ee ulfaata jechuudha. Abdiinis waan ittillee tokko hin qabu baay'ee tokko ishee xafaxafee akka dubartiitti iyyuu miti akka dhiiraatti jechuudha kan inni dhiitaa ture. Hanga luka isaatiin dhiitutti ga'ee intalli dubartii takka jechuudha. Namni tokko dubartiin takka kabaja qabdi kabaja ishee ofirraa hir'iste jechuudha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuu fi kabaja ishee ofirraa hir'iste jechuudha. Akka dhiiratitti luka isaa itti ol kaafatee raawwatee ishee dhidhiitaa ture. So innis balleessadha jechuu hin dandeenyu. Ulfinaan mana isaa dhattee waan mana isaa keessa jiru shaartee wanti isheen hambistee hin jiru koomodiinoo waan meeqa banteerti ani firiijiyyuu bante natti fakkaata gaafa ni ilaalu isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wanni isheen bantee dhiiste tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee gaafa inni itti ola seenu sana maal jechaanii turte maal godhaa jirta shanxaa maaliif as fidde jennaani natti qorree ture uffata jijjiirradhu wayii asuma deebistee immoo uffata jijjiirrattu waan jettee ni dhiistu yoo wallaalte jechuudha. Walumaan baxabbaxxe jechuudha isa dhugaa rabbii dubbachuu fi so isa dhumaatirraa taa'ii gadi sitti nima dhugaa jirtu jetteeni shanxaan Saidoo yoo as jiraate achi keessaa waan barbaaduun qaba. Kanaaf shanxaa isaa barbaadan dhufe shanxaa isaa rabbashaa jira. Shanxaa shaattee dheetanii rabbashaatii jira jetteeni. So bakka kanatti waan jiru abdii faana haasofte abdii waan akkanaati jira. Saidoo hiriyaa keeti Saidoo wajjin walitti nu fidii. Saidoo waan akkana haasofsiisi jettee raawwatte mana abdii ulfinaanu mana abdii dhattee jirti. Abdii haasofsiiste waan jiru abdii faana furmaata itti gochuu qabdi moo mana keessa deemtee raawwatte shanxaa shaaruu qabdi. Ana kan gaafii natti ta'ee na dhiisuu didee kanadha jechuudha. Mana keessa deemtee shanxaa shaartee ol gootee gadi gochuu qabdi moo abdii wajjin waan jiru erga akka namaatiyyuu mana isaa dhattee abdii wajjin waan jiru haasoftee isa faana yoo ta'es yoo ta'uu baates abdii faana sirreessuu qabdi moo shanxaa kana shaartee raawwatte yoo argattes waan keessa jiru fuutee ba'uu qabdi turte. Garuu dogoggora cimaadha jechuudha. Dogoggora cimaa kan ammana hin jedhamne dogoggora cimaa dogoggortee so kuni waan hin taanedha. Isuma dhugaa waaqaa dubbachuuf waan hin taanedha.
ani beekani kana jedhee himee fixuuf hin danda'u. Maalifin hin balleessite hawaan jechuudha. Baay'ee tokko balleessite hawaan jalqabarraa kaastee aga ammaatitti balleessatti jirti jechuudha. Uumaa wanti ishiin tolchaa jirtu tokko illee hin jiru. Gaafa deengaddaa soo ta'e osoo beektuudha kan mucattii sana kanatti galchite. Ammas waan tokko gaafa dubbattu dubbiin isii waan nama tuqu jechuudha. Waan nama tuquuf keessaa qaba. Waan balleessaa jechuudha. Waan nama tokko walitti nama fiduu miti. Waan nama warrirraa fageessudha jechuudha kan ishiin gochaatii jirtu. So waan akkanaa kun ta'uu hin qabu. Waan ta'uu hin qabnedha. Kanaafiyyuu dhiifamuu qaba wanti kun. Dhiifamuu qaba. Isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yoo dhugumaan Sumayyaadhaaf yaadu ta'ee, yoo dhuguma Sumayyaan akka Saidoo faana walitti dhuftu barbaadu ta'ee, akka ishiin Sumayyaan fi Saidoon walitti dhufanii raawwatanii akka araaraman barbaadan ta'ee, silaa waan haqa jirtu baasanii raawwatanii haala sanaan walitti deemuu qabu turan jechuudha. Garuu immoo isaan dubbiin isaan ittiin deemaa jiran gara humnaatiin jechuudha. Gara humnaatiin Saidoon amma bakka kanatti kana isaan akkana godhaniidhaaf waan kana waan kennuufi miti. Inni immoo waan jirtu hundumaa itti himeetii jira. Paaspoortii kee barbaadda yoo taate wantoota kana xumuruu qabda jedhee waan ishiin xumuruu qabdu itti himee jira. Salaamitti kaleessa waliin ta'anii haasa'anii turanii. Ammas deebisee viidiyoo isaarratti illee dubbataatii turanii. Viidiyoo ishirratti illee chaanaala ishirratti illee kan galakkifame irratti dubbataatii turanii. Chaanaala Sidoo irratti kan galakkifame irratti dubbataatii turanii. Kana hunda keessa darbamee hatuudhaaf mana namaa kan nama geessu maalidha? Maalidha? Dhugumaan amma namni kuni kan ofii isaatiin fuudhee ittiin geessin kan ofii isaatiin fuudhee hin kenniniifi dhugaadhumaan dhugaatti mana namaa shaanxaa keessa kaa'ee raawwatee mana namaa kaa'ee shaanxaa sana keessaa barbaadee fudhadha dhaqee hata yookiin immoo harka qajettee raawwattee deemte moo maaliif jechuudha. Maaliif wanni kun maaliif akkas ta'uu danda'e? Odoo amma bakka kanatti ishii wanti ishii yaaddee Abdii fi Saidoo walitti naquudhaaf jechuudha. Abdii fi Saidoo walitti naquu barbaaddeeti malee waan kana dhugaadhuma Salaamidha paaspoortii kana argitee fi kennitee fi Salaamiin karaa nagaadhaan akka gara biyyaa galtu barbaaddeeti miti. Odoo ishiin dhuguma paaspoortii sana manumattuu shaanxan Saidootu mana Abdii jiraatee dhaqxee raawwattee kan arkitu ta'ee yookiin immoo dhaqxee raawwattee kan waan sana fuutee mana odoo diinitiin dhufin arkattee fuutee baatu ta'eeti dhugumaan Saidoon Salaamii hin dhiisaa, dhugumaan Hawwaa hin dhiisaa, dhugumaan isaan hin dhiisaa, akka isaan dhaqanii hojii fuudhan hin beeka, hin bara, hin dhiisaa waan dhiisuu miti jechuudha. So dubbiin gara miti deema? Gara jabaatatti deemaa jira. Gara laafutti osoo hin taane gara jabaatutti deemaa jira jechuudha. So kanaafiyyuu wanti Hawwaan gootee waan baay'ee nama aarsudha. Isuma dhugaa dubbachuudha fi jarri kun tolchan jechuu barbaanne osoo hin taane garuu wanni kun immoo waan hin taanedha jechuudha. Waan hin taanedha. Waan nama walitti fidu osoo hin taane waan nama gargar walirraa fageessudha. Hawwaan balleessa guddaa hojjette. Isuma dhugaa dubbachuuf balleessa guddaadha.